Dubartootaaf beekannaa kennuun naannoo addunyaatti balaa isaan mudatus yaadachuuf jecha dubartoonni ayyaana dubartoota addunyaa yaadachuuf daandiitti ba'anii hiriira erga gaggeessanii guyyaa hanga tokko booda ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteets dubartoota naannoo addunyaa 12 hojii jabinaa isaan hojjetaniif beekannaa yoo kennu dubartoota Yuukireen keessaa immoo battalaaf yaadatee jira. Millions of Ukrainian women have fled their country with their families. Millions more have stayed to help their country fight against Russia's unprovoked, unjustified war. Dubartoonni Yuukireen kanneen miliyoonaan lakkaa'aman maatiiwwan isaanii waliin biyyaa baqatan. Kaan immoo lola Raashiyaa sirriin ta'initti biyyi isaanii akka duultu gargaaruuf achitti hafan. Torban tokko dura hedduu isaanii daangaa Poolaand irratti argeen jira. Waan sammuu kee keessaa hin baane kun dubartoonni daangaa ce'anii ennaa dhufan ijoollee of duukaa buusanii weerara Raashiyaa jalaa ennaa dheessan arguun. Nageenya akka buufatu akkasumas hawaasi ifaa ta'e akka jiraatuuf qabsaa'uun dubartoota 12 waggaa kana beekannaan kennameefiif dhimma ijoodha. This year's Women of Courage are making our world more peaceful, more just, across 4 continents. Waggaa kana keessa dubartoonni jajjaboo ta'an addunyaan kun daran naga qabeessa akka taatu arda afran keessatti akka jiraatu taasisaniiru. Yakka qindaa'ee geggeessamurraa jalqabee aga qilleensa naannoo gara deemaa deemeetti rakkoolee walxaxoo ta'anitti duulanii jiru. Mirga dubartootaaf durbootaa akkasumas mirga namoomaaf gareelee moggaatti qoodamanii eegsisaa jiru. Dararaan ookkaraa fidhaan isaan irratti raawwatameyyuu cimanii dhaabataniiru. Qabsooftuun mirga dubartootaa Laayibeeriyaa Faasiyaa Booyinoo-Haaris innaa bara 2020 keessa hiriirri mormii farra humnaan gudeeddii geggeessame jabina ofii agarsiisaniiru. Sunis pirezidaanti Joorji Weehaa yeroo hatattamaa biyyoolessaa akka labsan akkasumas kaka'umsi dubartoota Laayibeeriyaaf eegumsa barbaachisu taasisu akka beeksisaniif sababaa ta'e. Haasaa ijoo ka dhageessisan kabajamoon ministirii dhimma alaa Liibiyaa dubartii jaboo ka ta'an Najiilaa Maangoosh akka jedhanitti dubartoonni kun cimina isaanii irra deebi'uun mul'isaniiru. When you decide to listen to your true self, when it is hard to speak up, when you decide to be a woman in senior position. Eenyummaa kee dhugaaf keessa kee dhaggeeffachuuf ennaa murteessitu ennaa sana baaftee dubbachuun ulfaataa ta'a. Dubartii itti gaafatama sadarkaa olaanaa qabdu ta'uuf ennaa murteessitu kana jechuun yeroo mara sirratti fuulleffatamaa sitti murtaa'a ni qeeqamtaa ni daraaramtaa sun jabina kee mul'isa. Dubartiin tokko murteessitee biyya keessa dahattee turte fedhii ofii bakka biroodhaa barbaaduuf dhufuun sun ija jabummaadha jedhan. Giifti dureen Yuunaayitid Isteets Jiil Baayiden akka jedhanitti seenaa kana beeksisuun dubartoota bakka mara jiran cimsuudha jedhan. To all women of courage, those fighting injustice in Latin America or hoping to learn in the Middle East. Dubartoota jaboo mara kanneen Laatiin Ameerikaa keessaa haqi jal'ate morman yookaan giddugaleessa bahaa keessaa kanneen barnoota argachuuf abdatan kanneen Awurooppaa keessaa dimokiraasii babal'isuuf akkasumas sabatiinsa akka dhufu hojjetaniif kanneen maatiiwwan isaaniif eegumsa gochuuf hojjetan kanneen biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii yookaan kanneen Eeshiyaa keessaa hookkara saalaatti duulaniif nuti immoo isaan waliin murannoodhaan misoomaaf dimokiraasii babal'isuuf jecha kanneen afaan kee qabuu fedhan yoo atillee dandeessu ta'e nuti seenaa kee itti himna jedhan. Erga bara 2007 qabee biyyoota hedduu keessaa dubartoonni 167 ol badhaasa kana argataniiru.